Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan Waaqaatiif lafaa uume. Guyyaa ja'affaattis nama erga uumee booda jannata Eeden keessa taa'e. Namni garuu abboommii Waaqayyoo cabsuudhaan jannata Eeden keessaa hin ari'ame. Jannata Eeden keessa erga ari'amee boodas hariiroo walitti dhufeenya namaa Waaqa gidduu jiru gargar fagaate. Hariiroo gargar fagaate kanas walitti fiduudhaaf Waaqayyo ilma isaa tokkicha dabarsee gara biyya lafaatti erge. Egaa seenaan kanatti aanee jiru waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii hanga du'aa ka'uusaatti kan dubbatudha. Waaqayyo gooftaan si wajjin jira hoo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii. Kun maal jechuudha? Yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana argatteetti hin sodaatin. Kunoo hin ulfooftaa ilma sin deessa. Maqaa isaa immoo Yesuus jedhii moggaasi. Inni guddaa hin ta'a ilma Abbaas jedhamee waamama. Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilii isaa Daawitin kennaaf. Mana Yaaqoob irratti bara baraan immoo warri mootummaa isaaf dhuma hin qabu. Ammallee duuba kun akkamitti ta'uu danda'a? Hafuurri qulqulluun si irra hin ba'a. Humni Abbaas si golbooba. Kanaafis mucichi sirraa dhalatu kun qulqulluudhaa fi ilma Waaqayyoo jedhamee waamama. Kunoo firri kee isheen sitti aantu Elsaabeet dhabduu jedhamaa kan turte. Bara dulluma isheetti ilma godhachuudhaaf erga ulfooftee ji'a ja'affaa isheetti. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. Ani garbittiin gooftaa kunoo asan jira. Akkuma ati dubbatte naaf haa ta'u. Yeroo sanatti mootummaa warra Roomaa keessa kan jiraatan hundinuu akka caafamaniif Awugisxoos mooticha biraa abboomame. Yoosef sanyii mooticha Daawit keessaa waan tureef Galiilaadhaa mandara Naazireetii ba'ee Yihuudaa keessaa Beetlehem mandara Daawit ga'e. Kaadhima isaa Maariyaamii wajjin caafamuudhaaf dhaqe. Isheen immoo ulfa turte. Beetlehem utuu jiranis yeroo Maariyaamitti deessu ga'e. Hangafa ilma ishee deessee lafa bultii karaa deemtuuti iddoon arganne waan turaniif wayyaatti martee siree horiin keessaa nyaatu irra ciibsite. Tiksoonni tokko immoo naannaa sanaa bakkeetti halkan darabee dammaqanii hoolota isaanii eegu turan.
ergamaan waaqayyoo diingata isaan dura dhaabatee eebbi surraa gooftichaas naannoo isaaniitti ibse. Kana irratti isaan na'anii guddaa sodaatan. Ergamichi garuu hin sodaatinaa, kunoo ani misraachuu gammachuu guddaa isinittan hima'oo, kunis saba hundumaaf kan ta'u har'a mandaraa Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos Goofticha. Mallattoon isaa immoo kana: mucaa wayyaanitti maramee sireen horii keessaa nyaatu ciisuun argitu. Ergamoonni waaqayyoo isaan biraa deebi'anii gara waaqaatti erga ol baqanii tiksoonni, kottaa Beetlehem dhaqnaa, dubbii achitti ta'e waaqayyo nutti beeksise kanas ni ilaallaa waliin jedhan. Ariifachaa yommuu dhaqan Maariyaamii fi Yoosefiin mucichas siree horiin keessaa nyaatu irra ciisee argatan. Tiksoonni sun mucicha yommuu argan waan ergamoonni waaqayyo waa'ee isaanitti himan hundumaa mul'isan. Yesuus hafuura qulqulluudhaan erga guutamee booddee Yordaanosii deebi'ee hafuuruma sanaan lafa onaa keessa guyyaa 40 geggeeffame. Seexanaanis qoramaa ture. Guyyaa sana hunda homaa iyyuu hin nyaanne. Dhuma guyyoota sanaattis hin beele. Dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate dhagaa kanaan buddeena ta'i jedhiitii abboon. Yesuus immoo deebiseef, Caaffata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu kan jedhu caafameera jedhe. Seexanichitti aansee iddoo ol jedhaatti isa geessee amma libsuu ijaatti mootummoota biyya lafaa guutummaatti isatti argisiise. Kana hundumaa irratti dhaboo siif nan kenna, ulfina isaanis siif nan dabala. Isaan kun hundinuu anatti dabarfamaniif, anis immoo abbaa ani jaalladheef nan kenna. Kanaafis jilbeenfattee yoo anaaf sagadde hundinuu kan kee ta'a. Waaqayyo gooftaa keetiif jilbeenfattee sagadi, isa duwwaafis hojjedhu kan jedhu caafameera. Ilma waaqayyo yoo taate asirraa gad of darbadhu. Dhimmanii akka seeganiif ergamoota isaatiif nabbu. Isaanis miilli kee dhagaatti akka hin buunetti harka isaanii irratti si baatu kan jedhu caafameera. Waaqayyoon gooftaa kee gar malee hin eeggatin jedhameera jedhee deebisee. Seexanitti immoo Yesuus karaa gara garaatiin erga qoree amma yerootti isa fayyise. Na duukaa bu'aa, anis nama kan walitti qabdan isin nan godhadha isaaniin jedhe. Achumaan isaan kiyyoota isaatii achitti dhiisanii isa duukaa bu'an. Inni achi adeemee obbolaan kan biraa lama Yaaqoobii fi Yohannisiin ilmaan Zabdiyoos abbaa isaanii Zabdiyoos wajjin bidiruu isaanii keessatti kiyyoota isaanii tottolfatanii argee isaanii. Achumaanis bidiruu abbaa isaanii isaa kan turan isaan keessaas
gammada isin gadadamoo tanan mootummaan Waaqayyoo kan keessan. Gammada isin amma kan beeloftan quufuudhaaf jirtu. Gammada isin amma kan boossan kolfuudhaaf jirtu. Ilma namaatiif jedhanii namoonni yommuu isin jibban, yommuu isin qoodan, yommuu isin arrabsan, yommuu maqaa keessan hadheessanis gammada. Abaabiliin isaanis raajota akkasuma gochaa turan. Egaa yeroo sanatti gammada, quruphisaas Waaqa irratti gatiin keessan guddaa hin ta'a. Garuu wayyoo isin warra geessifattaniif, qannoo keessaniif kan ta'u argattaniittu. Wayyoo isin warri amma quuftaniif beela'uudhaaf jirtu. Wayyoo isin amma kan kolfitaniif waawwachuuf bo'uufis jirtu. Wayyoo isiniif namni hundinuu yoo isin jajate, abaabiliin isaanis raajota sobduu akkasuma gochaa turan jedhe. Yesuus itti fufee, ani garuu isin warra na dhageessaniin diinota keessan jaalladhaa, warra isin jibbaniifis gaarii godhaafan isin jedha. Warra isin abaaran eebbisaa, warra isin arrabsaniifis kadhadhaa. Namni maddii kee gar tokko yoo si qaban, isa gara kaanii sitti qabi. Namni kootii kee yoo sirraa fudhate, qomee keeyyuu isan dhoowwatiin. Abbuma si kadhateef kenni, qabeenya keessa si duraa fudhatees naa deebisi jettee hin gaafatiin. Namoonni akkasinii godhaniif kan jaallattan, isinis akkasuma isaaniif godhaa. Yeroo gabaabaa booddee Yesuus mandarootaa fi gandeen keessa adeemee mootummaa Waaqayyoo labsaa misraachoo himaa ture. Bartoonni isaa 12 isaa wajjin turan. Akkasuma immoo dubartoonni 40 fi dhukkuba garaa garaatti fayyifaman duukaa hin bu'u turan. Utuu Yesuus namoota wajjin dubbachaa jiru, kunoo haati isaa, obboloonni isaas isaa wajjin dubbachuu barbaadanii dhufanii haalaan dhaabatu turan. Yommus namni tokko, ilaa haati kee fi obboloonni kee haalaan dhaabatanii jiru, si wajjin dubbachuu barbaadus ittiin jedhe. Yesuus garuu deebisee namicha isatti hime, haati koo eenyu? Obboloonni koos eenyu fa'i? jedhe. Harka isaas gara bartoota isaatiitti qabee, kunooti haati koo, obboloonni koos. Jaalala abbaa koo isa waaqarraa kan godhu eenyuyyuu obboleessa kooti, obboleettii kooti, haadha kootiis jedhe. Gaaf tokko Yesuus kophaa isaa utuu kadhatuu, bartoonni isaa isatti dhiyoo turan. Inni immoo, namoonni kun eenyu anaan jedhu? jedhee bartoota isaa gaafate. Isaanis, Yohaannis Cuuphaadha siin jedhu, kaan Eeliyaas raajicha siin jedhu, Kaan immoo raajota durii keessaa tokko siin jedhu. Isinoo eenyu anaan jettu? Ati Masiihii Waaqayyooti jedhee deebise. Yesuus yommus, kana eenyutti iyyuu hin himinaa jedhee jabeessee isaan abboome. Kana irratti, ilmi namaa maanguddootaa fi luboota warra hangafootaatiin, barsiisota seeraatiinis guddaa dhiphachuunii fi raawwatee tuffatamuun, du'atti kennamuun hin ta'a. Guyyaa sadeffaatti immoo du'aa hin ka'a jedhee isaanittiin hime. Hunduma isaaniitiinis, eenyu illee na duukaa bu'u yoo fedhe, waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa baatee yeroo hundaa na duukaa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade, jireenyi isaa duraa hin fudhatamu. Garuu anaaf jedhee jireenya isaa kan kennu isa oolfata. Egaa namni biyya lafaa guutummaatti buufatee lubbuu isaatti yoo hir'ise, yoo balleesses,
bu'aan isaa maaliree? Eenyu illee anatti dubbii koottis yoo yeella'e ilmi namaa ulfina isaatti kan abbaa isaatti kan qulqulloota ergamootaattis yommuu dhufu isatti yeella. Dhuguman isinitti himaa, namoota dhaabatanii jiran keessaa utuu hin du'in mootummaa Waaqayyoo kan argan jiru. Kana dubbatee akka guyyaa 8 booddee Phexrosiif Yohannisiin Yaaqoobiinis fudhatee kadhachuudhaaf gara gaaraatti ol ba'e. Inni utuu kadhatuu fuulli isaa diddiiramee uffanni isaa 3 qaanqee. Kunoo namoonni 2 isaanis Museedhaaf Eeliyaas isaa wajjin hin dubbatu turan. Ulfinaan mul'atanii waa'ee inni du'a isaatiin Yerusaalemitti raawwachuudhaaf jiru dubbatan. Yommus Phexrosii fi isaa wajjin kan jiran hin mugu turan. Isaan yommuu dammaqanis ulfina Yesuus namoota isaa wajjin dhaabachaa turan lamaanis in argan. Ayyaanni maxinoo guyyaan itti oolan Faasigaa qalamuun ta'u geenyaan Yesuus Phexrosii fi Yohannisiin ergee, dhaqaa irbaata Faasigaa akka nyaannuuf nuuf qopheessaa jedhe. Yeroo sanatti isaan dhaqanii akkuma inni isaanitti himetti argatanii achitti irbaata Faasigaa qopheessan. Yeroon itti irbaata Faasigaa nyaatan geenyaan Yesuus ergamoota isaa wajjin maaddiitti taa'e. Inni isaaniin, dhiphachuu koo fuuldura irbaata Faasigaa miilanaa isin wajjin nyaachuudhaaf garaa koo guutuu hawweera. Hamma gaafa mootummaa Waaqayyoo keessatti guutummaatti raawwatamutti ani deebi'ee irbaata Faasigaa akkan hin nyaanne isinittan hima jedhe. Xoofoo fudhatee Waaqayyoof galata galchee, wal harkaa fuudhaa dhugaa. Ammaa jalqabee mootummaan Waaqayyoo amma dhufutti daadhii wayinichaatti akka hin dhugne isinittan hima jedhe. Buddeena fuudhee Waaqayyoof galata galchee cabsee isaaniifis kennee, kun dhagna kooti isiniif kan kennamu, kanas seenaa kootiif godhadhaa jedhe. Garuu kunoo harki isa dabarsee na kennuu anaa wajjin maaddii irra jira. Ilmi namaa illee akkuma dur murtoo ta'etti garuu namicha dabarsee isa kennuuf sanaaf wayyoo jedhe. Isaan immoo inni kana gochuudhaaf jiru. Isaan keessaa inni akka ta'e wal gaggaafatu. Yesuus, Simoon, Simoon, seexanni akka namni qamadii gingilchuu isin gingilchuudhaaf isin falmeera. Ani garuu amantiin kee iddoodhaa akka hin banneef siif kadhadheera. Ati yeroo itti gara kootti deebitutti obboloota kee jabeessi jedhe. Inni immoo, Gooftaa, ani si wajjin gara hidhamuu gara duul dhaquudhaaf qophaadha jedhe. Yesuus deebisee, yaa Phexros, edana indaanqoon utuu hin iyyin na beekuudhuma keeyyuu si'a 3 akka gantu sittan hima jedhe. Yesuus mandaricha keessaa ba'ee akkuma amala isaa gara gaara ejersaa dhaqe. Bartoonni isaas isaa wajjin dhaqan. Iddoo sana yommuu ga'e
qoramatti akka hin galleef kadhadhaa isaaniin jedhe. Inni amma darbannaa dhagaa tokko isaanitti fagaatee jilbeenfatees kadhachaa ture. Yaa Abbaa, kun akka fedha kee yoo ta'e xoofoo dhiphinaa ani fudhachuudhaaf jiru kanaan har'aa fuudhu. Garuu akka ani jaalladhe tun ta'in akka ati jaallatte haa ta'u jedhe. Yommus ergamaan Waaqayyoo tokko isa jajjabeessuudhaaf Waaqarraatti mul'ate. Muddama isaa keessattis ittuma cimsee kadhate. Dabqii isaas akka coccooba dhiigaa lafatti gad rooba ture. Kadhata irraa ka'ee gara bartoota isaa yommuu dhufe, bartoonni gaddaan waan butataniif rafanii isa eegan. Inni immoo, attamitti rafuu dandeessu? Kaa qoramatti akka hin galleef kadhadhaa ittiin jedhe. Utuu Yesuus kana dubbachaa jiru, kunoo tuuti jaraa dhufan. Bartoota keessaa tokko Yihuudaa kan jedhamu isaan fidee Yesuusin dhungachuudhaaf gara isaatti dhiyaate. Yesuus garuu, Yihuudaa, dhungachuudhaan ilma namaa dabarsitee kennitaa jedhe. Yesuusii wajjin kan turanis waan ta'uuf jiru yeroo hubatanii, yaa Gooftaa, billaadhaan rukunnu jedhan. Tokko immoo isaanuma keessaa garbichaan lafa lubootaa rukkutee gurra isaa isa mirgaarraa kute. Yesuus garuu, lakkisaa, wanti akkasii akka hin dabalamne jedhee gurra namichaa isa cites qaqqabee fayyise. Yesuus fannoo isaa ofii baatee gara iddoo lafee mataa yookiis afaan Ibraayisxiitti Golgootaa jedhamutti ba'e. Saba sana keessaa namoonni danuu isa duukaa turan. Isaan keessaa dubartoonni qoma isaanii rukkutachaa turan. Yesuus garuu gara isaaniitti garagalee, yaa intaloota Yerusaalem, ofii keessaniif ijoollee keessanii bu'aa malee anaaf hin boo'inaa. Kunoo guyyoonni dhabduun kan mucaan da'iin harmin hoosisiinis kan ayyaanamanidha jedhaniin dhufu. Bara sanatti tullootaan nurratti jiga, gaarotaanis nu awwaalaa egaa muka jiidhaa erga akkas godhanii muka gogaa immoo attam godhu.
Garuu kun biftuun ifa ishee waan dhabdeef amma sa'aatii salgaffaatti dukkanni lafa hundumaarra ture. Walgaan mana qulqullummaas qixxee lamatti tarse. Yesuus yommuu sagalee guddaadhaan yaa abbaa ko hafuura koo harka keettan kennadha. Namni kun dhuguma nama Waaqayyooti. Dubartoonni sun urgooftuu dibataa isa qopheessanii turan sana fudhatanii gara awwaalichaa dhaqan. Dhagicha awwaalicha itti isaan cufanii turanis garagalfamee argatan. Awwaalicha keessa yommuu lixan garuu reeffa gooftaa Yesuus hin argan. Waa'ee kanaa waan jedhan wallaalaniitu jiranii kunoo diingata namoonni lama wayyaa caccalaqqisaa uffatanii isaan bukkee dhaabatan. Dubartoonni baay'ee sodaatanii lafa ilaalan. Namoonni sun immoo isa jiraataa maaliif warra du'an keessaa barbaadda? Inni as hin jiru ka'eera. Galiilaa utuu jiruu waan inni isinitti himee ture yaadadhaa. Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti kennamuuf fannifamuuf guyyaa sadaffaattis du'aa ka'uuf jira.
guddaa waalichaati yeroo gaafa sanbata guddaa sana galgal bartoonni Yihuudoota waan sodaataniif mana cufatanii taa'an. Yommus Yesuus dhufee isaan gidduu dhaabatee, nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Isaan garuu ekeraa waan arganitti fakkaatee naanii sodaatan. Inni immoo, maaliif yaadaan rakkattan? Mamiis maaliif garaa keessan keessaa ka'a? Harka koo fi miilla koo ilaalaa, ana mataa kooti hoo. Mee qaqqabaana ilaalaa, ekeraan fooniif lafee hin qabu. Ani garuu akkan qabu hin argitu jedhe. Yeroo kana jedhettis harka isaa fi miilla isaa isaanitti argisiise. Isaan gammaduudhaaf raajeffachuurraan kan ka'e ammayyuu amanuu dadhabnaan, waan nyaatamu tokko asii qabduu jedheen. Kana irratti isaan qurxummii waadamaa seeraa tokko kenninaaniif. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaate, gooftummaan hundinuu Waaqa irratti lafa irratti sanaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa Abbaatii fi Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo amma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira isaaniin jedhe. Yesuus Gooftaa isaanii wajjin erga dubbatee booddee gara Waaqaa keessaatti ol fudhatanii mirga Waaqayyoo Yeah.
Fayyina